Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirtu hordoftoota YouTube channel Ekaa Bakkam Naguma bagana ganjiraatti yoo nageessan isiniin jira. Egaa irra shabakaa tolaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Kan koodiidhaan guutamu jechuudha. Kan waa hunda isiniif dalaguudha. Agar xumura sagantaa kiyyaatti kana waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Akkasuma hiriyoottan keessaniif share godhaa. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa jechuudha. Viidiyoo like yoo gootan ilaalchillee anaaf akkanaaf dabaluu naaf taasisa jechuudha. Kanaaf amma gara aappiitti qaxxaadhuma isin dabarsa jechuudha. Aappii kana Play Store keessaa argattanii qaxxaadhuma linkii Play Store kana linkii application kana descriptionii viidiyoo an haaraa gadhiisu jala isiniif ka'a. Akkasuma koomentii jalqabaarran isiniif ka'a. Koomentii jalqabaarra seenaa ilaala. Akkasuma telegiraama kiyya linkii telegiraamaa illee isiniifaniin ka'a jechuudha. Maqaa jalatti barreessee warra telegiraama kiyya qabdan immoo asumarraa telegiraama kiyyarraa dhuftanii buufachuudha dandeessan jechuudha. Yookaan aappiin kun isa kana jechuudha. Play Store gaafa dhuftanii wanna baay'ee isin hirkaa wal dha'uu waan danda'uuf jechuudha. Yookaan aappiin kun isa kana qaxxataan Play Store keessaa buufachuudha dandeessan jechuudha. Aappiin kun koodiidhaan dalagaa akkuma isiniin jedhe koodiidhaan dalagaa gaafa gabbuufattanii ni seentan jechuudha. Sawaa qofa irratti ammallee hin hojjetu jechuudha. Kan sawaa ammallee hin gadhiifamne asirratti sawaa minaamin jedha garuu sawaa hin hojjetu jechuudha. Yaalii godhee ilaaleera sawaa hin hojjetu. Zeenii fi jawwii mobaayila kana hojjeta jechuudha. Isa kana aappiin kun akkuma argitanu namoonni baay'een hin buufanne mallee kun akkuma argitan asirratti nama 100 qofa kanaaf koodii tolaa kennanii jiran jechuudha. Akkuma amma dura fayyadamaa turtan ammallee kanas hin fayyadamtan jechuudha. Isa kana asirra gaafa dhuftane jechuudha. Seervara isa jalqabaa akkuma jalqabaa kanarratti dhiiftan jechuudha. Yoo barbaadanis kan irra isiniif si'aturra buufachuu ni dandeessanii. Garuu isuma jalqabaa kanarratti soo dhiiftanis baay'ee bareeda hundarratti ni dalagaa. Zeenii yoo qabaattan zeenii jaranuu irra kaa'anii jiran jechuudha. Kun akkuma asirratti argitanu zeenii irra jira jechuudha. Jawwii yoo qabaattanis seervara isaa ilaaltanii kunoo jawwii asirratti dalaga jechuudha. Sawaallee fidanii jiranii garuu sawaan hin hojjetu akka ilaaletti jechuudha. Kanaafuu gaafa jira sawaa hojjechiisanii isiniifan hima jechuudha. Ammaaf hin hojjechiifne. Seervara barbaadan asirratti erga irra keewwattanii booda koodiitu jira jechuudha. Amma zeenii irratti isin agarsiisa. Koodiin kuni koodiin jira 1 2 3 tokko lama sadii gara gadii kanarrattis tokko lama sadii tokko lama sadii lama jechuudha. Koodiin kuni tokko lama sadii afaan lakkoofsa ID kanaan jechuudha. Qaxxitaa afaan Ingiliffaa kanaan akkanatti barreessan lakkoofsa kana lamatu jira. Arabiffaan isin dalaga jechuudha. Arabiffaanis yoo kun isiniif si'atee banuu dide Arabiffaan tokko lama sadii jettanii barreessan jechuudha. Kan Arabiffaa irra si'atee isiniif dalaga lachiin irratti ilaaleera jechuudha. Haala kanarratti erga irra keewwattanii booda seervara keessan erga irra keewwattanii booda bantan jechuudha. Jalqaba aappideet gochuun dagatinaa gara gadii kanarratti aappideet kan jettu kun asirra jirti jechuudha. Aappideetii kana haala kanatti gootan jechuudha. Kunoo amma ankiyyaa amma dura aappideet naa godheetiin jira jechuudha. Shabakaa biraatiin aappideet gootanii akkuma beektanu waa'ee VPN ni beektanii sana booda mi'aan amma VPN kiyya cufeen gara aappii kanatti deebi'ee isin agarsiisa jechuudha. VPN kanan fayyadamaa jira. Amma VPN kana cufeetiin jira. Gara aappiitti dabarfannee ilaalla jechuudha. Kana booda gara aappiitti gaafa seentan kontaakti kana jettu kana qofa jechuudha. Si'a tokko kontaakti gootan jechuudha. Haala kanaan isiniif barbaada jechuudha. Kunoo haala kanatti bana jechuudha. Connected bifa magariisaatiin jennaan dalageera. YouTube channel kiyya like gochuun dagatinaa nagaan naa tura.